obboleettiin keenya tokko warrallee gaafii na gaafatte mee hanga dhumaatti na hordofaa hundi keessaniyyuu yookiin ijoolleen ammallee wal keessa sin jalaa dha'uu jiraachuu danda'a sirriitti hordofaa isiniin jedha. Obboleettiin keenya tokko viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti waa'ee fi waa'ee mucayyoon takka soggaa lamaa fixeen galaa jira. Madaamin koo hin galtu naan jetti maalan gochuu danda'a galuu danda'a jettee jirti. Eeyyin galuu hin danda'ama jedhee irratti hojjedheef hin jira jechuudha. Arras immoo obboleettiin keenya tokko maal jetti ani kontiraata waggaa lamaa fixuudhaaf ji'a 5 qofatu naafee ji'a 5 erga fixeen boodatti immoo kontiraata ishee erga fixee gara biyyaa tan galuu heedaa gara biyyaa ergan galee immoo ani deebi'uun barbaadu isheen deebi'naan jetti ani deebi'uun barbaadu jette maal jettiini amma madaamisu maal jetti seetan asiin galtaa waggaa lama erga fixeen booda hin galtaa birrii damoosa ji'a lamaa asitti gatii gali na biratti gatii galii jettiin la yoo ishiin hafte birrii damoosa ishii ji'a lamaa saniin haga ishii kaffaltu sanii fidatti jechuudha. Obboleettii koo dhaggeeffadhaa sirriitti warroon akkasiniin jechuu danda'a. Waggaa lama fixan taanaan doolche takka isaan irratti gattanii hin galinaa. Waggaa kee lamaan fixe taanaan jechuudha. Waggaa kee lamaan fixe taanaan ishii sii kennuu baannaan biirootti bilbiladhu yookiin poolisiitti bilbiladhu malee doolche takka irratti gattee hin galin jechuudha. Dhuftee dhufuu baatte doolche takka irratti gattee hin galin abadan. Maaliif mirga sirraa hin qabdu waggaa lamaan booda mirga sirraa hin qabdu yoo barbaadde ofii keetii yoo dabalatte malee ishiin giddiidhaan dabaladhu giddiidhaan bira taa'ii giddiidhaan damoosa kee gatii galee hin jiru waan akkasii tiikettis ofii keetii hin murattan warri waggaa lamaa fixan tun isaantu isinii muree sin gaggeessa malee wanta ofii keessanii murattan hin jiru jechuudha asuma gabaabatte jechuudha. Obboleettii koo gattee hin galinatti birrii kee qabadhu gale fudhadhu galirraa. Dolti takka irratti hin gatiin deebitus garuu immoo ati nan deebi'aa dhan biraa deema afaanuma nagaatiin nan deebi'aa lakki birrii kiyas hin gatuanii birrii kiyas gatee hin galu nan deebi'aa jedhiin dhaqeetan maatii kiyya ilaaleetiin dhufaa jedhiin akkuma viidiyoo kaleessa irratti hojjedhe irratti yoo daa'ima kan qabaatu ta'e daa'imatu kiyya laalladhee deebi'aa yoo immoo maazarii faazarii kee ta'e maazarii fi faazarii kootu na yaadee kanaaf hin booche waan ta'e haati koo keessattuu hin booche kanaaf hin galee deebi'aa jedhiin wanta damoosa koo gatuuf hin jiru jedhiin baqa doolche takka gattanii hin galin irratti jechuudha abadan waan fe'e maan ta'an laala zadee isinitti namatti faxxartu jechuudha laa agartanii takka badduutu jira kan jennu isa kana madaami takka waan kan abaarii jira jechuudha kama waan makkee kanidha damoosuma xiqqishuu kuma takkaan hojjetan tana jechuudha ishuma ijoollee keenya irraa nyaachuudhaaf akka hojii kan tatta'u jechuudha dhugaa rabbi maalibbo dafqinee itti riba keenya dhabneeti bara kanaafuu gatteen galiinis sin jedha obboleettii koo wanti gattuuf hin jiru waan keeti waan ta'eef fudhadhu galatti doolche takka irratti hin gatin kanaaf ijoolleen akka obboleettii keenyaa kanaaf yookiin immoo sin jiraruu dandeessi yookiin immoo akkas godha birrii kee gatadhu galii asitti galii yookiin asin deebitu yookiin akkas jettu kana wanni akkasiisan irraa dhaaba wanni feedoo ta'e doolchi birrii takka gattaniif hin galina waan keessan jechuudha. Ati guyyaa takka boqonnaa siin kennitu beeradoo ati si dhukkubeeyyuu sooduma si dhukkuba hojjenne malee boqonnaa namaan kennan tokko jette takkatu gaariidha malee takka boqonnaa siin kennitu si'uun raffistu suma si dhukkubeeyyuu jechuudha kan biraa dhiisite jechuudha. Kanaaf birrii keessanii yeroo isaan akkasiniin jedhane gattanii hin galina abadan damoosa keessan gattanii hin galina dafqa keetii hojjetteetti riba kee dhabdee fidde waan ta'eef. Kanaaf obboleettii koo sii deebi'a jedhee tayyaadha wanta kanaafuu birrii kee irratti hin gatinati. Waggaa shii lamaan xumurii ji'a 5tu si hafee ji'a 5 san xumuriiti damoosa kee hunda isaa irraa fudhadhuuti doolchi takka irratti hin gatin. Ammallee immoo booda maas hin jette tikkettee fi muradhuu siif hin kenna isinii jechuu dandeessi. Takka akkas jettillee. Eemmitti hin galmeedhin yoo ishee sidii yoo si galchuu biirootti bilbiladhu. Biirootti yookiin poolisiitti bilbiladhu. Waggaa lama fixee galeen deebi'e jedheeni naamuruu didde tikketti jettaan. Yookiin immoo biirootti matta waggaa lamaan kiyya fixe kontiraata kiyya fixe galeetan deebi'e naannee mutikeetti naamuruu didde birrii keetiin muradhu jetti maal birrii keetiin kan muratu indee gizee san qoroddeetti fudhattee birrii si fiddee bara kanaaf dirqama isaaniitti isaanumatu mura tikkeetti illee jechuudha erga kontiraata ta'e bakka hundatti dirqama kontiraata taanaan tikkeetti fi muratama isaantu si mura jechuudha kanaaf tikkeetti illee fi muratina isaantu si mura warri kontiraata jirtan akka kootii kontiraata jirtanii jechuudha. Ande akkamitti gizee tokko isaan akkatti isaan yaadan dhugaa rabbi waanuma gowwaa wayii nuti an ta'uu noolu bara keessaa gowwaanuma si'u ta'uu noolu bara basha keenya kana gowwuma baqa waan gajjennee deemnuuf
waan bakka akkuma ol jennee akka isaanitti hin deemne mana keenya hin taane malee nus biyya keenya osoo ta'e qanaa jennee deemne namni nu ga'uun jiru isaan caaladoo biyya keenya ta'e jechuudha. Garuu waanuma biyya Oromaa ta'e mataa qaqqabannee mukti firii qabuu fi namni kaayyoo qabu gadi jedhaa san taanetii bara. Nuti gadi kan jenne malee osoo biyya keenya ta'e gannu qabu bara. Xurii keessa irratti abbaaf ittiin dabalu jechuudha. Osoo biyya keenya keessa jiraate mana haadha keenyaa osoo jiraanne jechuudha. Mana haadhatii biyya Ormaatii fi haati Ormaa takkuma waan taateef gadi gennee bulaa jirra jechuudha. Garuu isaan akkuma waan nama hin beekne ani gizee tokko bee Itoophiyaa keenya kana waanuma waaqa waan duraa waan Itoophiyaan waan nyaatee bulu qabnu seena jedhanii bar naan jedhanii maarree rabbi ana naan jedhanii jirani maaloo bee duraanii jechuun warra kanaamati warra duraa tokkotu naan jedhe Itoophiyaan tu waa nyaattee bultuun qabdu seenu jedha. Yoo biyyaa baatanii dhuftanii waan nyaattanii bultanii qabdan seenaa nuun jedha. Dhugaa kan jira kadaamne taarikuma dhugaa rabbi jechuudha. Waanuma bakka agartanii ijoollee rabbi dhugaa dubbachuu fi nuti waanuma homaas hin beekne sun waan barannee sun nuti adii bara. Barumsa soota isaan caala. Waan nyaannu dhabneeti miti waan dhudhu dhabneeti miti waan uffannu dhabneeti miti haa ta'u itti dabalannaadha. Malee odoo biyya keenyatti hojjennee yooma argata. Waan arganne jiru warra biyya keessa irra hojjetetu irra bu'aa guddaa qaba. Namni kaayyoo wallaalle karoora wallaalle malee biyya keenya keessatti hojjetan jijjiiramu. Jijjiiramni kan jijjiiramtu gaafa hojjette qofa yoo hojjennee immoo bakkuma hundattuu soteechee jijjiiramuu hin dandeessu. Kanaaf isaan waan akkas qabnu nu si'aniis hin jedha obboloota tokko. Waan manni illee jiru nutti fakkaatu nyaannis waan hin jirre nutti fakkaatedha. Amma gaafa Itoophiyaa keenya arganii maal gochaa biyyaa baatannaan jechuu jalqaban. Gaafa Itoophiyaa keenya nyaata Itoophiyaa keenya uffata Itoophiyaa keenya wantoota Itoophiyaa keenya keessa jiru fuu wanta akkasii ani immoo beeka ani meena tan agarsiisa. Itoophiyaa keenya ilaalan jengu ayyaana faa maashaa. Kanaaf naganna jarri kun amma jarri kun nan beeku kun immoo haadha namtichi keenya hin beeka Itoophiyaan akka baay'ee bareedduu si baay'ee garas ta'es obboleewwan niitii kootis illee warroonni deeman hin jiru. Niitii ishee boqottee san jechuudha kan deeman hin jiru jechuudha. Kanaaf hin beeku sirriitti beeku jechuudha. Kanaaf isaan ani salbaajii isaanii hin fadhu bar dhugaas hin jedha salbaajii isaanii osoo salbaajii kanaa bitan ta'eeti hin uffadhu. Kafanan taanaan bitan taanaan uffadhee faanaan deemu jechuudha. Kasii dajaabu keessa jechuudha. Maxaraa ofii kiyyaa wajjin deemee qarshii isaaniitiin naabisu jechuudha. Yeroo ayyaanatis taanaan jechuudha. Fataa jedhee uffadhee jechuudha. Rabbi dhugaa isheen uffattu naan jedhu rabbi. Kafana isaanii kanaamna kanallee muradhu hin jaaladhu. Nanna maaliif seetan? Isaan bakka aduuti abba waan qabdan kan qabnan jedhan hin qabu. Nuti uniform aan uffanna yoo jaarsa fi ijoollee teenyallee wal fakkaannee uffanna faan jedhaani bara. Akka bakka waan duratti agarsiisa beektanii nyaata keenya akka ta'e agarsiisu dagartee dhugaa waaqa maaliif seetan jettanii akka isaan nutti albaani fan. Bakka maali Itoophiyaa hin qabna jedhan dhabneeti mati xiqqoo shibirri teechoo ishee deemte xiqqoo baa'attiin malee dhabneeti mati sirriitti qabnaa galata waaqayyoon jedhaan dhugaa waaqayyo alhamdulillah hin qabna jedhaan. Dhugaa rabbi ijoollee akkasin jedhaabde jedhaani akkas jedhaani hin qabnu jedhan iyyummaan jedhaan maal waan iyyummaa maal qabna boo fayyaa qabna nuti fayyaa qabna jedhaan dhibamnu jedhaan dhibamnu nuti dhibee deem qabnu jedhaan waaqa galannaa ga'u dhibamnu illee jedhaan. Nama akkasiin hin jedha maatii kee gargaaru taanaan jedhu hin gargaaru maal hin qabu maatiin kee hin qaba hundee ani ofii kiyyaaf danda'uuf bakka ofii kiyyaa waa banachuuf hin jedhaan yookiin suuqiin banaa yookiin bigaalan banaa yookiin immoo beezila fa'aan banan makiinaa fa'aan jedhan akkasii ishee obboleetta akkas jedhaanii na akkasin jedhaan jechuudha. Isinillee immoo akkas jedhaanii machaadha maaliif waanuma waaqa waan nu se'anii jechuudha maaliif isin hin jeebete nu gowwoomsuu barbaadu jechuudha magaalatti nu gowwoomsuu barbaadu nuti bakka akka waan bu'aa beennu wayii hin se'anii jechuudha jarra kanaaf jechuudha. Nuti immoo isaan caalaa beennaa sun caalaa nuti yaada mana namaa ta'ee mataa qaqqabanna malee isaan caalaa beenna dhugaa rabbii jechuudha. Waan baay'ee moo'anis ta'ee waan hundumaan Itoophiyaan keenya filatamtuudha jechuudha. Hayi nyaatni si jammar nyaatumti Itoophiyaa keenyatu akkatti ni dasnama jedhu. Amma bee araboonni beeksitti dachata nyaata keessan jettii bara dhugaa sin jedhan irraa qo'aasni faffide viidiyoo san biyya keenya irra jedhu abee qilleessa isaanii abee buna isaanii abee bosona isaanii abee bakka waan nyaanni isaanii. Abee jedhu bakka nyaata keenya jajaa jiru jechuudha amma jechuudha. Asittis waan biyya alaa kanatti sin agartan nyaanni jechuudha yeroo hundumaa asitti sin hojjetama waan ta'eef. Innaa kanaafiyyuu waa jiru wayiitti fakkaannee sin jechuu barbaaditan.
akkasii isiniin jedha amma xiqqoo sana xalaa jiru malee kanaaf nu gowwoomsuu barbaade jirattiini kanaaf hin gowwoominaa isiniin jedha kanaaf obboleettii koo deebiin keessii deebi'ee yaada kanaan booda dolchi takka irratti gatteen galin obboleettii koo qarshii kee fudhadhuu galee hundumaayyuu isin jechuu barbaada waan takka irratti gattee hin gadanii isin jedha dandeessoo galama finnaa waan kee dolchi takka irratti hin gatteen galee kana isin jedha amma soo gaafii qabaattan immoo na gaafachuun dagatinaa isin jaaladha isin gabataa akkasuma warroota chaanala kiyyaaf immoo haarawwatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis hedduu takka galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja hedduu isin kabaja dhugaa rabbi galatooma ulfaadha chaanala kiyya na guddisaa jirtanii katas isin jaaladhu kana caalaan boo gaafan biyya gale waan isinidha barumsa guddaa kan kana caalu waan kana caaluun isin dabarsa jedhee abdii guddaan qaba jechuudha waaqayyo wajjin isin gargaartanii amidina taatanii anis immoo akkanani waan gaarii waan baqa barnoota qabu waa irraa barachuu dandeessanii isiniif dabarsuudhaaf abdii guddaan qaba karoora kiyya kuni waaqayyotti naaga'u waaqayyo nagaan biyya kana keessa illee naagalchu akkasuma waaqayyo nagaa illee si agalchuudha amma ufafoottis galuu waan hedduu fi kanaaf ufafootti galuuf waan hedduuf nagaa si agalchu gara biyya keetiitis naan jedha ana eebbisaa isin jedha isin jaaladha isin kabajaa hunda keessaniyyuu nagaa taaga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti